Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama tokko kan aku bangkane calleessan bira dhaquutti jira. Innis arguuf jirta walumaan daawwannaa. Assalamualaikum. Naga khayya jirta dhaguma khayri maal tu jiru naguma maal goota si ala si baasaniyo ha meega meega kun ha qammasaa qabdu moo qabdan tole qammasaa qabdan moo qabdan ha hayyaare hundarraa duruun hin qammasa hamma garasii naguma qabda khayri naga wallahi maal tu jiru ati waan ummanni itti jiru kanatti keessa jirtamu waan ummanni galuu jiru kan ummanni biyyarraa baa jenni ati si maa nama Itoophiyaati miti moo hojiin akkami go qammasiisiga kunoo kun Muhammad Sheekichaa dalaguutti jiru. Muhammad Sheekichaa hojiin isaa kana garuu nu qammasiisa jennee nama qammasiisu. Si Sheekh idaa mataan kee malaataadha? Idaa mataan kee muluu? koofiyyaa kaatti malee mataan kee muluu viidiyoo ajaa'ibaan si waraabee boo fuulattirra na kaasuu didde malee nyaata kana bira gad deebi mee amma kaafadhu gurbaan kun itti gaafatamaa qeerroo haarxummaati. Egaa garuu ammas keessatti itti gaafatamaa waa'ee nyaataati. Nyaati inni hojjetullee nyaata adda addaati. Waa takka naman qammasiisu moo waasin ajaa'iba birritti kaffaltee bitte malee kunoo kana guutu. Yoo laalte muxawwaadaa tolaa fakkaata misiliin hammana jallataa hin jiru immoo. Na qammasiisi yoo jetteen dura kaffali namaan ja'a. Anaafuu malaataan si jennaan mataan isaa malaataadha. Ammoo ki gootan warri aanaa harxummaa fursee nama kan akka ilmii qaba. Waa hedduu barateera. Waarshaa buusillee buuftanii itti bittanii ka biyyatti waa kan hojjechiiftan kabajaan isin gaafanna. Kanaafuu daawwadhaa kan hundahi waan kan isatti hojjetutti jira. Egaa nama tokko gaanni waa barees barumsa isa kana guddisuu qabdanii kun hojii isaadha. Innis Muhammad Sheekichaatiin beekama. Inni naquban qabu garuu calleessaanan isa waraabuu jira. Kana hunda hojii isaati. Akka kana yoo biyya galee waan hojjetu taate hedduu gaariidha. Garuu dandee waarshaa kana hunda waan hin binneef akka aanaa harxummaa fursee keessatti nama kana gargaartanii biyya gasitanii kan hojii kan hojjechiiftan jechuu barbaadeefi fayyaataa jiraadha. Ifa mana godha ammoo gurbaan quban qabu booda qilleensuma irratti of arguu jeeti.